Akkam jirtu jaalatamtootaa fi hordoftoota chaanalii keenyaa har'as kutaa itti aanu ilaalla. Sadaffaa irratti kan ilaallu jechoota laafaa yookaan immoo makaa kan jedhudha jechuudha. Jechoota laafaa yookaan makaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Ijoolleen onlaayiniidhaan barachuu barbaadan silkii as jalatti argamu kanaan nuuf bilbiluudhaan barachuu nu gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Karaa iimootiin, karaa teelegiraamii, karaa waatsaappii akkasumas tiiktookii irratti illee hin barsiisna laayivii irratti jechuudha. Kanaafuu nu hordofaa. Inni jalqabaa fuu jedha, fuu laa jedha jechuudha itti aanee kan jiru. Jechoonni laafaanii akkamitti ijaaramanii gara tokkoon dheeratanii gara tokkoon kan gabaabbatanidha jechuudha. Jechoonni laafaan jechuudha. Kanaafuu fuula jedha jechuudha. Asirratti immoo baa jedhee itti aanee kan jiru laa jedha jechuudha. Baa laa baala jedha jechuudha. Baala baa irratti dheeratee laa irratti gabaabbataa jechuudha. Jechoonni laafaan gara tokkoon dheeratanii gara tokkoon kan gabaabbatanidha jechuudha. As biratti immoo baa jedhee laa jedha jechuudha. As biratti baa irratti gabaabbatee laa irratti dheerataa jechuudha. Baa laa balaa balaa jedha jechuudha. Kunis baala yoo jennuu fi balaa yoo jennu yommuu barreessinu garaagarummaa qabanii jechuudha. Baala yoo jennu baa irratti dheerataa laa irratti gabaabbataa jechuudha. Balaa yoo jennu immoo baa irratti gabaabbatee laa irratti dheerataa jechuudha. Kanaafuu balaa jedha jechuudha kuni. As biratti immoo booda boo irratti dheeratee daa irratti gabaabbataa booda jedha jechuudha. As biratti immoo jaalala jaalala jedha jechuudha. Bakka tokkotti qofa dheerataa jechuudha. Jaa irratti qofa dheerataa jechuudha. Jaalala. As biratti immoo qaama jedha. Qaa irratti dheeratee maa irratti gabaabbataa jechuudha. Qaama qaama jedha jechuudha. As biratti namoota jedha jechuudha. As biratti lakunnoon naa irratti ni gabaabbataa, moo irratti ni dheerataa, taa irratti immoo ni gabaabbataa jechuudha. Kanaafuu maal jedha? Namoota jedha jechuudha. Namoota namoota jedha jechuudha. As biratti jireenya jedha jechuudha. Bakka kanatti illee ree irratti qofa dheerataa jechuudha. Ree irratti dheerataa, jii fi nyaa irratti ni gabaabbataa jechuudha. Kanaafuu maal jedha kuni? Jireenya jireenya jedha jechuudha. Asittis eegalee jedha jechuudha. Irratti qofa dheerataa jechuudha. Gaafiilee biratti ni gabaabbataa jechuudha. Asittis miidhamee sodaatee saaxilame jedha jechuudha.